maaliif na dhoysita wanni uumame waan fadhaa uumamu. Siifi elama wal fuudhu deemu jaan dhugaadha. Jaan lameen dhagee kana keessatti hirriba dhabu jira bal. Hirriba. Gaafadhee eemusaa wanni kun ni jirti naan jee ammaas deebi'ee warratti mee bara micoota akka jaaladhee naan jee micoosa warra galamsootii dhaqu. Aannan ni tuttuudha maaltu dhuga lama raasa jaalalti kee bochiftuudha laphee laphee tolna haasa amee kaloo nyaachisuuni amee siyaa mirgiftuufi bira qabee sitti muuni jaalalaan si dhuunfa. Rahmatullahi wa barakatuhu jirtuun isaanii jaalatamtoota fi kabajamtoota baga jiraattan warreen hordoftoota Iftuu Show akkasumas saraan tana eegaa qophii ajaa'ibaa takka qopheedhaan isanii dhiyaatee jira. Qophiinis eegaa maal yoo jettan firaankii keellee godhuu fi dhiifama tanaa jidduudhaan diraamaa fi koomentii adda addaa qabadheen isanii dhiyaatee jira. Sanarraa tureetiin jira dhiifama. Akka jechuudha ammaan tana geelee keessa waan hargeelee khiyyaan sadii geelee waan hedduu jaalladhu hedduu kabaju firaankii godhuudhaaf deema. Isillee maaliif egaa biyya kana hin jirtu biyya biraa jirti biyya halaalaa jechuu dandeenya. Arra jechuudha isi tashadheen dhufee akka isiin boochuun godha akka isiin boochu jechuudha. Boochee maal dhugaa san boochu jechuudha. Garaanis waan hin danda'u dilasi garuu firaankiidha adiidha. Akkasuma egaa ammaan tana geelee keessanis beekuu mala eenyu geeleen keessan maqaan isii Fatiyaa Jamaalii kan beeyni jiru jee iyyaatu garuu namuu beekuu waa ta'a ammaas akkasuma maqaan isii Fatiyaa Jamaal yookaan artistii Fatiyaa Jamaal jechuudha. Kan beeynes asumaan baruu dandeessanii akkasii karaa qophii keenya haa deebinu akkas jechuudha ammas itti dabalaa. Fatiyaa Jamaal arra shumoon si bishaan fixee jirti. Fatiyaa karoomisan jiraantiin dawalaa yoo dhagahame yoo hin dhagahamne daarattiin dawalaa fi shabakaan dadhabaadha. Kaastee shabakaa kiyyaa dadhabaadha kan sitiimti daaraktiin itti dawwala hin dalagu. Egaa asiin dawwalaa jechuudha. Wow. Sini mul'atan maqaa isii jechuudha. Sini dhagahamu jira. Salaamu alaikum Fatiyaa. Alaikum salaam. Achi maaliin daawwattu? Achiin shabakaa dadhabaadha. Barakee minagee hafayyaadha Fatiyaan ma jirta? Nagaa wallaahi ittuma jaafamta. Imooyyoo. Laa rakkoon qabu haaseetu maanuu haaseeti. Akkam yoo? Nagaa wallaahi fayyaadha. Maali gaafirratti hin deemti kaa? Maaliin hin deemu? Lakkii rakkoon qabu kanaaf yaaddeen akkam silatu nagee qabda? Nagaa wallaahi akkam yaman teesse islaamii? Lakkii inshaallah hanqaa rabbi keessaa bayi namaan jiru numa ta'anii. Yaman baga isa nuuna maka biyyaama talee kanatti taa'ee beeku jaan. Wow, wallahi akkasuma dhiisanii akkasumatti hin jira. Amshir keessumaa baana silaa biyyi namaa biyyuma namaati. Biyyuma namaati sitti nama qabdi yaman keessaa bahu. Nama bancarsitii bancarsuu tanaan goommaan keessa dhuufee taanaan bara abadan boon kan jiru amma kiyyaa moggaa takka nama dhuufu jira dhukkaa'u jira xiqquma hafee jechuudha. Mee qo'ee waa si yaabaddu wanni yaan takka dhugaadha. Maali inni? Woomaan jajjoo dhagee maaltiin beeka silaa wanni yaan dhugaadha. Anumaata kan dhageenyu waa bitti maaltu jira?
Ay mana dhoysitoo naafitni kun walit geeleedha walit jagoodha hedduun si jaaladha walit dheenya hedduu qabnaa wanta akka na dhoysita jee hin yaadne garuu maaliif na dhoysita wanni uumame waan fadhaa uumamu. Maali toliinti maaliin si dhoostoo maal tuta? Waan dhagee jira maalti hin beeka. Ni maal dhageessisaa waan dhageen takka beekte akkana waan akkanaatiin dhagee yaani kuma nama gaafatanii ni jedha. See wanni hin dhagee waan biraatii miti. Haye. Sii fi elama wal fuudhu deemu jaan dhugaadha. Elemoo kaa? Elamoo gaa elamoo aliyyi. Dubbii tana dhugaan seenee isin akkaminnaan himinii jeeti yaadee ture. Musaaf saahiba isaatillee gaafadhee dubbiin isaa walirraa fixatanii aruusa hundi saraa godhatu deemanii jaaniitii waa hunda kalas xumuramee jira naan jaanii naa himan ture ati garuu maaliif na dhoysitaadha? Bakki boo jaartii qabaa barinni. Jaartiin sababa keetii manaa baatee siin jaan hundoo dhiyoon tan akka mara waatis manaa baatee aartee ni deebine naan jaan jaartis qubaan qabaa. Fuudhuuf deemaa jaanii giseen elama gaafadhu fuudhuuf deema fuudhuuf hin deemaa warra fixannee naan jeefatee jechuudha. Haaya madamoo yookiin jaartii mataadhaan qajeelfachuuf ta'uu danda'a malee jaartiin isallee hedduu nama nagayaatii miskiinaa innillee akka obboleessatti ilaalaa egaa qoosumaa fiigee malee ani waan akkanaa kana lakki quban qabu. Lakkeetii akka qooyisaan taanis bar ni beektaa? Anga fatiyaan jaarsa namaa ni heerumtii jee yaadu dhalaa jaarsa namaa dheexeessi irraa deebistii jeetii yaada garuu waan akkanaatti seente jeesin seenee garuu itti seente haa ta'u wana dhoofsuu keetiitu na aarsu jira malee. Waan ajaa'ibaan na gaafatte. Yaani baritti adeetiin bara guyyaa lameen dhagee kana keessa guyyaa lameen dhagee kana keessatti hirriba dhabu jira bar. Hirribaan dhabu jira hirriba. Waan akkanaa kana nillee yaadu. Elemoo inni akka obboleessatti yaada nama biraatii jaarsa namaa irraa fagoodha. Nin beekaa akka. Gaafuma silaa dubiraa sanirraa kaasee ani waa jaarsa namaa kanatti hin gaggamu garuu akkanumatti ni jiraanni fakkeenyaaf yoo jaartiitti qoosesaa gaa jaartiinis dhugaa ta'uu dandeessi malee elemoo kaa irraa fagoon jiraa kaa. Ay diisi fatiyaati wallahi innis fatiyaa teenya jaa atis elamoo keenyattaa teenya tan jidduu uumaa jira beekadhooti lakkaan isaan walitti dhiyaataniituma teenya jidduutti waan dalagu jirtan. Lakkeessuuti wallahi wanni akkanaa hin jirtu yaawani isitti amantummaa dhibbaan dhibbatti hin qabani raafa godha as keessatti asila heerumuun taatoo heerumuu irraa hin qabnu maal goona abbaa warraa. Ana jaayiba na ta'u jira barsam gubbaan deebi barte teessan laaftu laali giseen saahiba isaa musaaf gaafadhee musaa wanni kun ni jirti naan jee ammaas deebee warratti mee baru micoota akka jaaladhee naan jee micoosa warra galamsootii dhaquuf deemnaa jee abbaan kiyyaa fi abbaan isaa barama borool garan deebiin naan jiru jiran. Bara fatiyaa waanin sitti waan qubna gara malee kaan sitti naasoo hin ni beeytaami. Qoosa akkanaa harandeettu. Way lesh qoosa adamee akkaan jee sii mun qabu barsilaa sagalee warra keenya naa godhe sii dhageesse. Silaa ganama birallee natti fiddee wayyaadhaa barreenumaa elemoo kun. Biyyi dagaanii beelamoo micoota kan nu dhaqi jiru jira galamsoo bakka akkana akkaan hin beeknetti hin gaafadhee borool gara dhaqu deemnaa naan jee jechuudha. Kalaas dubbii dhumatti yoo bartuun dubbii marra nakaa ta'uu akkuma san himtee hoo. Anuma duubatti yoo dhumatte malee lakki gaangumaan qabu. Ajaa'iba gaagina amma duuba ayyeeha akka taatettu wanni feetellee taate. Haay bajaboo. Akkam goona gaa kalas. Haay. Dhugaa bar maaliif qobaltee waan gaa quba qabdaa maana dhoofsite jeetiin aaru jiraa'u ati. Jechuun gaa duuba anarra kabeeku abbarra kabeeku budaa fi qorichaa jetti Oromoon ni beektaa? Sa. Kanaafuu kaa kanarra beeku waan duri beeku gaa. Ati immoo hundaafuu haatee kalas jaartii elamoo keenyaa taatee jechuudha bar dhumattee dubbiini. Jaartiin sababa keetii dhistee manaa baate warri keenyaas dhagee abbaan kiyyaa fi abbaan isaa warri keessan dhaquuf deemanii kalas maaltu walii rabbi sanaa dhiisonneetuma san ol baasu malee.
Akkani naayii muttis isaraa godhadee aruuza isaraa kireeffachuuf hin deemaa godhachuuf hin deemaa galgala kana reefu jaasoo inni xiqqoo sirmee isumarraa hin dawalee adda baafadha jeeti. Subhana wa ta'ala in jettu. Cikin jettaa boy istiyyee xiqqasho namaan na yaamu. Lakkisi yaamni ayyee haa taatu waan hundaafuu tekkiin jeeti. Dubbii ajaa'iba jettaa inni waa suutaan isarratti si gaafadhaa. Lakkee suutaan hin gaafatini. Haya. Maali yoo sila waan addaan na gaafatti jettaa bara ajaa'iba jirka. waan murgaati bartu. Wanni kanaan jirtu ni hajjabaan jirtu lageen jirtu nama godha godhiisni akka waan akkanaa wanni akkanaa waan hedduu jira sanis maqaan. Lakki barattu na soo taatu waan manguddoo irraa dhagee bara warra keenya irraa hin dhageeni kana waan hin amanu jee bira kutuu miti amanamee jira. Ambas kale fideen gadda jaamana taatee hirriba rabni on sinjoo hirriba wallahi akkanumatti akkami yaadana taatee bas fatiyaan akkami jaartii namaa manaa baastee mana galuu feetii jee jechuudha. Wanamani waan akkanaa kan soban wallahi qoosaatti daammareen waan akkanaa kana raafa godhe yoomiyyuu isa dhiisi nama biraatoo kaan seenayyam bakka jaarsaa nama kana raafa godhan jira. Ifatiyaa hayyee haa bakka si yaannetti argamte akkam si haa ta'u gaa. Okay, Fatiyaayee. Pranki sirraa dalageetiin jiraa. Wallaahi billaa pranki si godhu jira. Pranki kana jira jettu wallaahi. Waan akkanaa kana yeroo fakkeenyaaf waan biyyooruma silaa namni taphatamummaan silaa pranki osoo hin ta'in namni waan akkanaa kana naamtee maaliif akkan kannuu qilleessa maaliif isitti amantummaa dhibbaan dhibbatti qabaannaan silaa wanti waan namni jiru kan. Sasa yaani akkana mananiin beekaa akka waan kanarraa fagoo jirtu niin beekaa anis dawwalee sirafachiisumaa fi tanaafu pirankii habiibti tiyya pirankii daleennee dhiifa manaa godhe yoona taartees tamaam. Amshir dhiifa wayina taartee fi jechuudha. Pirankii ajaa'ibaan na beeku kan inni yaadu. Okay. Yaani akkaan tisiime ni urrifannee akkaan. Waan akkanaa kan obboleeyyanummaa nuun jiru jeetiin bar. Kanaaf inni obboleeyyan jennee ol jedhaan waan akkanaa nuuf fidde jee. Amshir rakkoo miti piraankiin siin jaha 50 tiyya tamaam.